Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Fashion marka fune jira jirtu bakka jirteetti nageenya rabbii sinfaanaa jiraatu annagaa kuti galata rabbii baga jiraattanii akkasumas laayikii koomentii subscribe illee warra gochaa jirtan galatooma alfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Fayyoon egaa akkuma beekamu xumurattee jirti piroosesii hundumaayyuu xumurattee jirti jechuudha. Keessatti immoo fiddee sagalee mucayyoo ishee wajjin wal baran YouTube jalatti wal bartee akka biisaan xumuramuuf kan goote mucayyoo sanaa wajjin fiddee sagalee ishee haasofsiistee turte jechuudha. Ana akka kootti akka isheen deemtu barbaadu. Isin amma ijoolleen tokko tokko deemtee dalagattu deemtee maala taatu jettu otuu abbaan kun iyyaminii fi akka isheen deemtu barbaada dhugaa rabbii. Maaliif jennaan yoo iyyamee fi isheen illee garaa qulqulluudhaanitu tasgabbooftee hojjetatti jechuudha hojii ishee. Yoo nagaa qabaatanii nagaadhaan hin biraa deemi jettee qalbii tokkoon illee dalagatti jechuudha. Wanti isheen hojjettu sun illee barki barakaa godhataafi jechuudha. Garuu amma garaasaa dudduubaa osoo inni loluu osoo inni kabaluu osoo inni maal jedhu jechuudha diddee deemutti jirti jechuudha. Ana akka yaadan mataa kiyyaatti dhugaa rabbii abbaan kakuu hundaa walitti jiraachisaa jira. Akkuma isin argitani mana fooqitti galcheetu jiraachisuutti jira jechuudha. Ammatu nama humni isaa dadhabaati ta'e dhugaa rabbii mana taraa nagarii mandara keessaatti galuu jechuudha. Beektu mana Finfinnee keessa mana birrii 4,000, 5,000, 6,000 kana kanatti galchaa jechuudha. Inni garuu mana guddaatti galchaa jechuudha. Kondominiyeemii dhugaa rabbii kanumayyuu ofirratti wallaaltee fayyoonii hin quufte jechuudha. Yookaan biyyoormaa kun isii ta'uu dhiisuu danda'a. Ati nama daa'ima qabuudha. Nama daa'ima lama da'eedha. Humna fixachuu dandeessa hin beekamu. Akka duraanii humna kee duraaniitti deebi'uu hin dandeessu. Akkuma harmeen keessa hin jedhan iyyuu jechuudha. Humna kee duraaniitti deebi'uu hin dandeessu. Akka duraaniitti hojjedha jetteetu utaaluu dandeessaa jechuudha. Garuu gaafa biyyoormaa dhuftu inuma si dadhabsiisaa immoo golee si buusaa. Gaafa hojii si ajajan bakka si dadhabsiisaa jechuudha. Jiruun akka biyyaa miti. Isa biyya keenya amma laga qoraanii dhannee laga bishaanii dhannee gabaadhaa dhufnee baaburatti dabarree gabaadhaa dhufnee laga bishaanii dhannuu. Waan nutti fakkaatu jechuudha. Biyya keessatti dadhabbiin waan nutti mul'atu biddeen toshinaa waxiiwwannaa dafa qaddaa fudaannaa tumaatumnaa akka biyya keenya akka wallaggaatti yeroo tokko tokko boqqolloo harkaan tumuu jira. Waa meeqa harkaan daakutu jira jechuudha. Daakuu daakaa guddadhe akka mataa kiyyaatti isin hin beeku malee jechuudha. Guyyaa tokko dadhabee hin beeku. Guyyaa tokko hafuura baafadhee hin beeku. Dhugaa rabbii qoraannan cabsaa. Bakka waan meeqa hojjedha jechuudha. Akka jireenya baadiyyaan beektu gaa nama baadiyyaatti dhalatee guddatee hin beektu gaa ijoollee baadiyyaa jechuudha. Kanaaf jenna waa hunda hojjechaa guddanne ijoollee magaalaatti malee ijoolleen baadiyyaan beektu jireenya baadiyyaa horii yaasaa doqii horii haraa waa meeqa jechuudha. Kol jenneetu olii gaffiigaatu biyyaa baane yeroo itti sana hin dadhabnu. Hojii dhibba meeqa hojjenna akka hojii biyya keessatti hin cimu hojiin biyya kanaa jechuudha. Mana qulqulleessitaa yeroo itti beebii fixu immoo deebitee dhuftee teessaa bakka boqonnaa jira jechuudha. Garuu immoo si dadhabsiisaa mogolee si buusaa wallaahi yaada sitti buusaa waa meeqa bakka mataan illee rifeensi illee utuuti bakka utuuti hin dulloominitu bifi kee bareedaan jiru rifeensi arrii siyaasaa waa meeqa bakka dhugaa rabbi biyyoormaa kuni garuu jechuudha. Fayyoon kana hundaa utuu jireenya gaarii jiraattu utuu bashannantee jiraattu utuu ijoollee si bashannansiistee jiraattu wallaahi hundaa walitti jiraatti maa miidiyaa irratti suma isin argitanidha. Waan soban qabne waan kijiban qabne jechuudha. Jireenyi fayyoon jiraattu isa viidiyoo gadhiistee waraabaa ooltu jechuudha. Guyyaa tokko keessaa rakkadhe guyyaa tokko keessaa kan ta'e rakkoon himattu wallaahi jaarsisee illee hojjetaa isinis taffi hin jetti jechuudha. Kanaafuu jennaan galata dhoowwatte hin milkooftu iyyuu dhugaa. Yeroo abbaan manni kaameraa dudduubatti yookaan yoo loluu hin bu'aa dhugaa yoo nafa amma hojii nagaa qalbii nagaa taa'ee hojii hojjeta jettanii isin dhugaa rabbii. Mana sana suuta umurii ishee ganaadha fayyoonii ijoolleedha daa'imummaatti heerumtee ijoollee godhatte malee innillee daa'imaa fuullarra beekama bara innillee daa'imaa ijoolleedha. Namni ijoollee ta'ee furdinaaf miti akkanumatti fuulli fiizikaala keerraa ilaalteetu nama tokko fiizikaala isaarraa ilaalte dubbista bakka nama dulloomaadhaaf hin dulloomne. Kanaafuu isaan ijoolleedha. Ganaa manni koo akkas ta'e manni ishee xiqqishoo tafe dhugaa rabbii xiqqishoo tafe baay'ee miti. Suuta waggaa lama waggaa tokko akkasitti hin xumuratti. Yoo rabbi gargaaree rabbi ishee kadhatte kan nama xumuru rabbidha waan ta'eef kan nama gargaaru rabbidha waan ta'eef dhugaa rabbii waaqa see uumaa see waaqatti amantuu jilgeenfattee kadhatte ganamaa galgala yoo xumuratte akka kootti bareedaadha malee jechuudha. Otoo abbaan kakuutti gadduu otoo abbaan kakuu duukaa boo'u otoo harmeen ishee duukaa boo'u maaltu sitti badee maal dhabdee jedhanii otoo harmeen ishee duukaa boo'anii jechuudha. Nan deema malee jettee xumurattee jirti jechuudha. Ana akka mataa kiyyaatti durumaan iyyuu kan sagalee sana gabbaase
akka abbaan kakuu arguufanii maaliif bor dubbitta waan ta'eef amma wal dhabuu danda'u dhugaa rabbii wal dhabuu danda'u maaliif jennaan ati fedha ijoollee keetii hin qabdu maal ijoollee kee irra maallaqa mararsiifatte maallaqatu sii caale ijoollee kee irra manatu sii caale jedha waan ta'eef dhiirri gaan beekamu dhugaa rabbii amalee dhiiraan beekamu jechuudha. Hedduu nama sodaachisa hedduu ulfaata dhugaa rabbii otoo akka mataa kiyyaate otoo dhiiste bareedaadhaan dhugaa rabbii. Otoo dhiiste innillee hojii isaa hojjetee isheenillee bakka yuutuubittiin kunis faayidaa hin qabdu. Yuutuubiin namni gadhee dhiisee deema malee namni ilaalee hin xumuru. Baay'eetti ji'a lama sadiitti namaa kaffalaa. Namni gadhu qaba malee hin ilaalu viidiyoo ilaalanii xumuran illee kaffalaa sanarraan immoo beeksisa namni hin ilaalu. Ijoolleen keenya beeksisa yookaan immoo mastaawoqiyaa yuutuubii irra dhufu hin ilaaltani. Utuu mastaawoqiyaa ilaaltanii kaffala malee viidiyoo ilaaltaniif namaaf hin kaffalu mastaawoqiyaa irratti kaffalaa. Akkasiin isiniin jedha kanaafuu jechuudha. Hedduu tokko ulfaataadha hedduu tokko rakkisaadha. Ani waan hin jedhu qabu dhugaa rabbii waan tokko waan hin jedhu qaba. Ani jammaruma sagalee sana kan hin gadi baasee fi ani abbaa mana haadha mana gargar baasuun jaaladhu dhugaa rabbii. Isintu waan biraatti nama hiikkata malee abbaa mana haadha manaa wal lolanii numaan jaaladhu jechuudha dhugaa rabbii. Jireenyuma koorraa kaasee durumaa kaasee jechuudha. Abbaa mana haadha manaa wal lolan hin jaaladhu. Amma kan koo kanattidha kan inni amma jaarsa kiyya loluu dhiisee akkasumatti calluma ilaalu jechuudha. Hin jaaladhu jechuudha dhugaa rabbii. Yoo rabbi qajeelchee bakka rabbitti kennatti dhiista malee wanti godhamu hin jiru jechuudha. Dubbii wajjibbaa qalloluma wajibbaa jechuudha. Kanaaf hedduu tokko ulfaata waa'een isaanii jechuudha. Haa ta'u akka mataa kiyyaatti akka isheen deemtu hin barbaadu. Akka isheen biyyuma keessa teessee jiraattee hojjetattu barbaada malee akka isheen girrigirrii kanaa hoomtu hin barbaadu. Hundaafiyyuu jechuudha waanuma jiruufiyyuu abbaa kakuutti illee haasa'aa jira. Innillee naan haasa'aa jira waan ta'eef ana karaa koo miti waan ta'eef hundaayyuu isheen piroosesii xumurattee jirti. Ani silumayyuu akkasin dhageessaniif viidiyoo dalage waan ta'eef anaan nan kumatnaa kan dhufe jalqaba isheen gaafate siseedha hin jedheeni. Hundaafiyyuu rabba laafisuun malee fayyoonii dhugaa nama sammuu qabu miti. Namni sammuu qabu jaarsi akkasitti kadhatee dhiisin deemine anatu si jiraachisa jedhe kan inni biyya kanarraa galcheewu anatu si jiraachisa jedheeti bar kan inni amma kaayyoo ishee dhiistee karoora biyyatti baafattee dhufte dhiistee kan isheen galtee fi isatu sin jiraachisaa jedhe jiraachisaan moora wallaahi hundaa olitti jiraachisutti jira jechuudha. Kan jaarsisee akka ittiin deemu qoy kan komaanan dhowwileen jedhee waan konkolanya sharrii koona kunnatti sharriidha. Baran qaanfatu gaa maallaqa narraa nyaachuu kajeelee natti fakkaata miti. Maallaqa narraa nyaata kan maallaqa ergaaf birriin ergaaf. Anis barna abshaalaween dhugaa abshaalummaa diftii qoontaa dhimmisee bishaanan